أنا اتمنى إن يدو فين كيارو سيجاره كاتي فاتي ربطات نيجر تيجي كيار أنا برشير نقولني مالي فكنا نونجر والله يجولي أمريكا رشير نقولي ما نعرف سقربان دبي يبصون قربان كم نيكا دبي لا محمد مكانه إنتي في أفريقيا بس أشوف والله شير نقولني بار قربان أما قربان وانا نقصمان نعرف سكام إني قربان يجي إذا وانا فيديو شير نقصان بينا نقولني تكتوي كذا كسيني لاده يجولي أمريكا رشير no ila ada fate mal tijra beta yar yodu kumatti garte din kar nafse shamar arsi kar nafsuta te shamar arsi to ko fayor nafse ada fi nafse kuletti fi nafse huma nafse sigale male fi de chuma kaysa be arsi ma kaysa be wante garu yo akada gongora adi dinam ni mira kaysa ngala kumatti garagara la ale tin mira kaysa tani batille اسمي يا ربي يا ديدي تيكتوك انا ردي نمني هذا فرصه الربصم يصير رجال يجول ارسيتي مو يجول هرر قد يصير ربص ana mo yolen arsi lu aluku hu yolen najala te sijam barian arsi tu kubar irruma jale yon jechun dan tiktok yana rabakenya kana rabsu rajale jolle aw shawa am bakenya jolle shawa wala ga illuminati kunna narabsan irrajale kana narabsan jolle ma arsiti garu gabbaye takka irri arsi kana yelen thank you ada fate baizo jechu an haga namni maka arsi qabu tokko na arabsun difne tanelle arabsun dis ko kiyar ila wata rabu ko raka usme mal ni beta arsiti mali jetti tandoi arsiti mali jetti no amala dolen ke na commenti na marabsu isi waje dani ya dan arsiti akasi da arsira ya gale mutan oy marab arsiti mali tu to arab kiyar wato kiyar ile wa daga afamiya giya isi masamma duke rankasina walgantidani ila daga fatu wanu fi sitti marage balaan rakkon guddaan ka'e dhugaa rabbi yoo dubbanne girrisaa asliitu balaa kana hunda fide girrisaan aslii waa'ee aslii faa akkamitti aslii mucaa kana agarsiisanitti sanitti wal galee tiniinin qarqaarsisaa kiyaar bashirtu mallaqa nyaata jedhani kiyaarii fi asliin kun hiriyyaadha dhugumatti gartee yoo kiyaariin kun mallaqa kana nyaatee jedhe asliin nama keessanuu irraa kafaluu danda'u obboleessa isaati namni kun nama dalagataa jira akkamitti mucaa kana nama akeekuu irratti ol ba'ee maqaa isaa balleessee hattuu jedhaanii waan kana hunda asliin ni beeka akka kiyaar illee mallaa kana natin malleen kun akka fiiza irratti garanatti bayeetu hin dhumate kanarraa kan keessan dubbataa jirra mana kiyyatti girrisaan isaa kun akkuma achi dhufeen kiyaarin arraba kana himaayite taa'e jedhamu kana koomantiin guutuu yoo xiqqaate nama 4,400 moo meeqaa hundi isuma arrabsa si galee amma yoo akkanatti fakkeenyaaf arrabni sun osuma deemu achi anama mee usme deengata gaafa kiyaar hattuudha nani ijoolleen asirratti dultu wallahi jechuudha osoo baka dubbadhu jecha jedhu sii galee as kokkee kana naqabde maaliif jennaan hamma ufiititti mucaan kun ni dalagata waan barbaade haa godhu garuu ni dalagata akkamitti jecha kana jedhanii waan jedhu wayii sii galee baka hin feene jechuma jedhaniin sanuyyuu jechuma namni jedhuun sanuyyuu gaafa inni gabbayeetiin ammoo jechoota kana fayyadamu taadaa girrisaa itti mudduudha ka maala naa Oika galatoomi laalamma fakkeenyaaf kiyaar illee dhugaa isaa beekuu qabdan maantu beekamee arsii ta'uu sanniin hundamee usmee kiyyame arsima ta'uu maantu maqaa shamara arsii kana meelaali maali sanyii jawwee mee jechuu taadaa arsii ta'uu maaliif beeka fakkeenyaaf wallaggatu dhufee arsii jettee banate ta arsiititu dhaqeetiin shawaa jedhee banateetiin tiktookii asirra deema warra dhisee jala seentee laalte suuraa isaaniitti akkan argineef jecha kutaa arrabsuun gaariidha. No, sanamma kutaa arrabsuun gaarii miti anamma hin beeka akka kutaa arrabsuun gaarii ta'e garuu immoo akkaataa namni itti fudhatu atillee baramma fakkeenyaaf atuu dubbataa turte maqaa kana ofirraa jijjiiraa maali arsii maali akkasii warri jettanii deemtan kun jettee waggaa lama dura ragataan turre haadha faatee ofirraa waan kana jijjiiraa naddoon arsiita akkasiiti beerri arsiita ennaa tan akkasiitiin jedhu kaamanii du'een bada malee maaliif jennaan saree takka yookaan saree lamaaf jecha tangilee jala gattee ilaale viidiyoo takka jalatti hin argine. Amma fakkeenya afamiyaan osoo arrabse arsiidha. Ammallee taree deebee suuraa qaba. Eenyummaa isaa namni beeka. Kiyyaar osoo arrabse kiyyaar eenyummaa isaa namni beeka. Siyaasa osoo arrabse akkas baadiyyaa osoo arrabse akkas. Nama eenyummaa isaa hin beekne. Dukkanaa suuraa viidiyoo bichaan fayyadamu jecha gabbayaniitiin wanjechoota gurgurtaa san dubbachuun qaanyina. Girrisaa mana asiliitiin dhufe yoo taate kasi rakkata man deebistaafi. Dhimmi kutaa fi dhimmi amantii ammoo dhimma sheerii. Haadha faatee. Deemi kiyyaar baay'een jaaladha baay'een si kabajaa. Amma hin gabaabsine dubbii kana hin finna amma laala haadha faatee dhageeffadhu. Kiyyaar atillee waan akka si gaafadhu. Ati akkuma amma gurbatti nooyee naan jedha bada xagara. Kooy kiyyaar bada qambara. Kiyyaar kooy nama dhala arrabsine immoo miira keessaa bayyiti.
ati dhugumaan mana kiyyatti shamarran arsii akka itti arrabsaa turte hin ajooyti akkas taate maal jetteni? No hin jenne. Ta comment irraa na arrabsitu bichaa jedhe. Beerri jala kana deemtanii koomentii irra na arrabsitan osoo jettee rakkoo qabu bara. Warri Usme dhiirri laguu arguu akka jiru beeytaafi. Warras jalaa na arrabsitan meeqaa badaadha Dhageeffama. akka hundumaa Afamii ammaa nama si bira taa'u kun noo jedhee si dhoggaa ture bara. Achi keessa abdii jirullee noo jedhee si dhoggaa ture. Osoo ati laagan nu dhiiba. abdii jirullee samuura geemii qaba inni gara tinfis jedhuun Maa geemii qabaachuu baatu takkaa Bara qabee jennaan inni obade oma sanu warra TikTok irraa na ama na arrabsu jedhan. Haadha xenne keessa jira arsii guutuu na arrabsini jennaani na warra na arrabsu kanaan jedhaa jira jedhe. Yooma sanu amma hin gabaabsina dhageeffadha. Iyyuun bu'aa takka illee hin qabu. Kiyaar nama dalagaati nama miidiyaa irraa isaa diidamee afuriyyaa ooluu danda'ullee miti. Siigalee kiyaar yoo dhugumatti gartee hin badii balleessee jiraate har'a dubbii kiyaar caafii agatanaa qabatanii akkana dubbatuu caala osoo gaafa kiyaar akkasin miidhamee namni dura duulee maqaa hattummaan balleessee osoo inni dhugaa qabu nama nagayaa nama fayyaa qabu fidanii polotikaa godhanii miidiyaa irra qarqaarsanii mallaqa guuranii fi Dubaay oofnee akkas goonee kiyaariin balleessina maqaa hattummaatiin jedhanii waan san hunda shira san hunda irratti tataa turan gabbaatanii akkatti obboleessa keenya ilmaarsiiti jettanii irraa falmattanii banni bareeda. Dhugaa rabbii dubbanne waan ta'eef siigalee maaliifi kiyaariin namni kamuu hin beeka nama biyya Arabaa Suudi Arabiyaa kana Usmee biyyatiin jaaladhatiin kabaja rabbii jedhiiti. Mucammaan abdiin jedhamu kun yoo qarqaaramee Dubaay deemame ilma Oromooti, ilma Arsiiti, obboleessa kiyyaadhi. Maal rakkoo qaba silaa birriin misteekidhaan jiru dubbatti. Okay, ayyee galatooma. Sun amma anillee itti gammada yoo abdii miliyoona qarqaaranii Dubaay miti Ameerikaa isa fedhedhuu itti gammada. Garuu maqaa kiyaariin akkamitti kiyaartu mallaqa haa ta'anii qarqaaran. Asli. Ani mataan kiyya ol bahee dhageeffadha. Ani mataan kiyya ol bahee maaliif mana sabbane beektaan? Ol bahee yaada kiyya dubbadhee mana asli sanitti asliin onna baasee tiniin maal hagam qarqaartaa naan jedhe mallaqa hin qabda. Ni qarqaara maaltu maal ta'e jennaan abdii akkana rakkatee qarqaaraa jirra naan jedhe maal ta'e jedhen kiyaartu mallaqa nyaatee waan amma Dubaay hin deemu dhabee naan jedhe. Fiizan harkaa gubatee tiniin. Achi boodatti annama fayyaa qabu akkamitti qarqaaraa jedhee antu wayitaan tana dubbadhu qaaxaa si funyaan qabanii tiniin ganna darban. Achumaan deemee mana kiyya banadhee yaada mataa kiyyaa ibsadhan illee. Si galee qeeqa dhiyeessine malee arraba takka illee banne nuti. Laal anamma yoo abdiin qarqaaramee tiniin Dubaay miti Ameerikaa deemee fi rabbi godhee fi jedhe wallaahi itti gabbane. Si mikinaatu ilma Oromooti ilma Oromoo miti naaftanyallee qarqaaratti hin jiran. Si galee garuu immoo maqaa kiyaarin akkamitti waan san osoo beeku asliin afaan isaatiin boodara dubbataa tiri ture maal jedhe Saadaa asli yakkisiifachuu hin danda'u qoyi. Asli yakkisiifachuu hin danda'u maaf akkana naan jette hattuumaa naan jette dubbii kana quba qabda. Asiin durallee gaafa durallee dubbii tana fuudhanii kiyaar fuudhuu heda haa fuudhee ka'uu jedhanii harka irra qabanii tumaanii dabarfatansa guyyaa durallee jechuudha. sanaan Maaliif yakkamaa nagooti jedheeti asli itti bibilee maaliif gaafanne silaa miisenjera waliin haasa'an miisenjera walii qaban lakkoofsa walii qaban gosaappii walii qaban itti bilbilee gaafachuu asli hoo hin jiru. dhageeffadhu waa tokko Taataa dhimma asliin godhee nuti dubartoota maaltu geessee maalii teessantu ajaa'ibuun jedhama. kiyaarin kana dura anaa waliin buune mana aslii kana waliin buune kiyaarin wallollee ani deemee mana banee namni na himatee jennaan sargi aruusa isaa irra jira aboo yeroo akkanaa kana waan akkanaa irra jira waan hundaa hin finna jedhee keessanitti dhaqee mallaqamni inni haasa'u kanaa mika kanaa ol dachaa ta'u naga'umaan galchinee fi jiraataa jira irraa fuunee jechuudha. Siigalee sunuyyuu tasa misteekatti mallaqii dogongoree kanamaatti wal nyaate sanuyyuu baasii isarratti achi dhiibnee baafne tire abujatee takaa jechuudha. Siigalee nama yoo itti dhiyaattee jette irraa fuudhuu dandeettu kiyyaar nama hiriyyaadha itti deemtee mallaqa isa yoo dhugumaan nyaate irraa fuudhuu dandeetta yoo inni hin qabaanne immoo qarqaartee hin kafaluu dandeetta. Sanirratti gondoo jedhee amma gara biraa babal'isuu dhiifnee waa'ee dhimma shamara arsii kana finnaama. Ka waa'ee kaanii boodatti keena. Kiyyaar
yoo dhugumatti ati shamarran arsii mee buutii godhadhuuf sibiraa sagalee akka malee jira. Yaa ana bira konkolaataa oofaa